Naduubatti masjida kananni agartan jedhee yaada kaaree 2000 dhibba lamarra ka jiru jechuu sanuu bifa gartee gamootiin ka deemuu jiru wanni kun waan guddaa gaafatu isaa namni martuu tilmaamullee ni danda'a. Kanaaf guyyaa amma da'waa jedhamu kana kan magaalaa Shaashamannee abbaa cidhaati. Waan baay'ee koottuudhaani abbaan cidhaa cidhatatti himatanii abbaa cidhaati. Waan baay'ee koottu jennuun hin qabnu. Yoo namummaa qabaate namummaa isaatu isa fida. Yoo rabbooma qabaate rabbooma isaatu isa fida. Kanaaf kan magaalaa Shaashamannee abbaa cidhaa ta'uu beeke. Ka Shaashamanneetii miti warri egaa godina Arsii lixaa warri godina Arsii lixaa masjidni kun ka isaaniiti. Abbaa manaati isaan abbaa cidhaati isaan. Cidha kana waliin haa baafannu abbaa filma taanee obboleessaaf obboleessa taanee obboleettii taanee haadhaa fi abbaa taanee cidha kana waliin haa baafannu isiniin jedha. Wanni kun bu'uura guddaa mudhata islaamummaa mudhata hawaasa keenyaa egaa duuba jedhamee kan fudhatamu. Kanaaf guyyaa san egaa nurraa nafina namni guyyaa san hafe ani takka dabalee kan irraa bu'uu barbaadu Ghazwaa Badri namni martuu ni beeka. Ghazwaa Badri kun seenaa islaamummaa keessatti waan guddaa tokko qabdi. Namni da'waa magaalaa Shaashamannee kana da'waan akkana as dura tokkollee kan qabameen jiru akka Itoophiyaatitti kililiin kamillee kanaaf asii miti alarraallee namni dhufa jedhee kajeellaa irraa qabnu yoo rabbiin kenna fedhe namni da'waa kanarraa hafu nama Ghazwaa Badri irraa hafi kasanuu uzriin isa hambisin ka munaafiqummaan rubbamaa isa hambifte an dhugatti waan kana akkanatti fudha waan nama dhimmamsiisu ka fuudha guyyaa sanirra qabu fuudha isaa caala da'waan kun ka heerumsiisan talanne heerumsiisan dabra da'waan kun. Kanaaf sagantaa garagaraa eebba mucaa kiyyaati eebba maalii kiyyaatiin irraa shaagalamuu odoon taane eebba ollaa kiyyaati maalii ollaa kiyyaatiin irraa shaagalamuu odoon taane tokko taanee ummata nutti dhufu simannee maaliin simannallee waan jedhamu uf qopheessinee qabeenya keenya qabannee huyna kennaan dirree sanitti baanee magaalaa Shaashamannee keessatti godina Arsii lixaa ka qarallee waa hundaan ummanni imaama kennaa waa hunda keessatti imaama kenna mata duree kenna jedhee naannoo hundarraa nutti hidhatu hidhannoo hawaasa nu bayullee taanee mallattoo eegana agartee yookiin waan namni ittiin gorfamu taanee argamuu qabna siniin jedha. Walgayiin kenna Sha'baana bulii 20tti ka afaan kaan isin himanii jiranii Sha'baana gaafa bulii 20 barii eessa walgeenna istaadiyoomitti walgeenna. Egaa duuba inshaAllah rabbi achillee nu haa ga'u umri rabbi nu haa dheeressu jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.